namoota amma qabxiin guddaan nuti barbaannu wanni uummanni guutuun dhaga'uu fedhu maama shurrubbee yoo luban dallaalota biyya keessaa Adaamaa, Dirree Dhawaa, Finfinnee, Harar, Awwadaay, Arsii, Asallaa ta'anii nama akka gabraatti biyya bilisaa si geessinanii dalagatanii jijjiiramte jechuudhaan nama biyyarraa gara bahaa ergan waan itti fufi waraabadhaa sagalee kana sirri waraabadhaa waan ajaa'ibaa as keessa jira wanni sitta kan dhagahin itti fufi. Ayyee waggoota afran waldaynitti isa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa tola ooltummaadhaan ilmaan Oromoo karaa kana deemaa jiru irratti gartee hundaa'ee tola ooltummaadhaan nama rakkate hundaa gartee baasaa ture yookaan bilisoomsaa ture waggaa afran kana keessatti kaniin liisaasaa harkaa qabu yookaan galmee isaanii harkaa qabu jechuu qabatamatti eenyutti qabatamaadhaan jechuu waan irra geenye ajjechaan shamar atamii fi sagalii gudeeddaan nama 29 kanneen ammoo fedhii isiitiin alatti gudeedanii yookaan ulfa isiin hin fedhiniin ulfeessan 24 kanneen ammoo waldaynii itti dallaalota harkaa baase shamarree 550 dallaalota biyya keessaatii fi biyyoota ollaa kanarratti namoota to'atamee seera dhiyaate nama 29 waldaytti isa godaansa seeraan alaatiin jechuu seera dhiyaate waggaa 30tti itti murtaa'ee jira. Dhiirarraa ammoo namni dallaalota harkatti lubbuun dabartee nama 28 dhiira tahee immoo warreen gartee maallaqa dhabuudhaa fi gartee akka maleetti tumamee gubanii gartee qaama saalaan sibiila ibidda kaanii gubuudhaan gochi adda addaa irra gahame nama 600 kana keessa ammoo shamarreen qarshii dhabaan yookaan qarshiin isii qabaachuu baattus yoo fuulaan bareedde oosha keessatti qabanii yeroo dheeraaf gudeedanii sammuu isii wanna godhan maraatte shamarree 9 kanarraa Jabuutiirraa fi Bosaasorraa jalqabee dooniin gaamata afran kana keessatti fuutee namoota keenya bishaanitti hin garagaltee namni lubbuun dabartee nama 900 kana keessaa addatti immoo kan ajaa'iba nutti yeroo dheeraa irra deddeebi'aa turre Ziyaa Shoodhee nama jedhamu. Ziyaa Shoodheen kun nama shamarree torbarraa adda addaan dhalee jechuudha. Shamarree torba fedhii isiitiin ala gudeeddaan. Nama Ziyaa Shoodhee yoo kun dhalataa isaati. Godina Harargee bahaa gaara mul'atan dhalate. Godina Harargee bahaa gaara mul'atan dhalate. Suuraadhaan deeggaramee viidiyoodhaa wajji wanni harkaa qabu kun wanni himaa jiru kun suuraadhaa fi viidiyoon deeggaramee. Akkasii waggoota afran kana keessatti waan kanaatu dalagame jechuu barbaadeetii galatooma. Okay, fayyataa ulfaadhaa qabxiin lammaffaa ni hatti kennu maama shurrubbeettis yoo ta'e eenyu sosoo qabxii lammaffaa biran geenye yaada asirratti dabaltanii yoo qabaattan obsaa ta'uu Afrikaa ta'uu mana keessaa namummaa waa dubbattan achi nu taana gara qabxii lammaffaatti. Amma suuraa fi liistii maqaa fi iddoo dhaloota dallaalota kanaa hunda baasnaa isa bira osoo hin geenye waan dabaltan namni qabdanii yoo hiraattan carraa isin kan. Ani wanni waan qofaan ifas ni godha. Asiitu gurrarra na bahe. No. Endune obboleessa isaati ajjeesan malee inni ni jira. Ayyee. Okay. Gurrarra na bahe haganumaan dubbachuu barbaade akka kan. Okay, fayyataa. Okay, Afrikaa ta'u. Hayya Afrikaa. Dhugaadha. Akkuma asirraa Muhammadii fi shurrubbeen fa'aa hiriyoonni warri waliin turre dubbatanitti warroota amma biyya keessallee ta'ee ala jiru suuraa isaaniitiif iddoo dhalootaa jedhame. Uummanni kun ammallee deebi'eetiniin dalagarra jira. Iddoo isaan jiranillee qabatama yoo kawallaallu taate fotoo isaanii maalii isaanii kennuu dandeenya. Wanni kun immoo wanni asirratti namni ol baheetiniin dubbatu tokko dabbaal wanna tokkotu fotoo qabdaa iddoo isaa qabatamaan beeytaa ragaa viidiyoon deeggaramuu qabdaa ragaa namootaa qabdaa waan jedhu akka irraa qulqulleessitu barbaadetti beeyta amma namni ana maqaan badee borunatti dhufa jedheetiniin nama waan jabaa dalagu akkuma Huseen maabara amma reef duratti jenne kana akkuma immoo deebi'ee Taajuu Shurrubbellee maalidha inni maa hin qabamne maali jedhaa turan Taajuu Shurrubbee Wallo Huseen maabara Hararge ani ijoollee Sikkoo Mandooti kanaafuu hundi keenya waan tokkummaa yookiin ilmaan Oromoo kanaaf malee gandummaa fi naannummaan takkaa dubbannee waldaa kanarratti wanni amma jedhame kuni kan hafee miti. Isaan kuni waan isaan achi qindeessanii as erganiin an hamma federaalaa deemee
waldaa ittisa godaansa seeran alaa kana jiraachuu fi ambaasaadara Suudi Arabiyaa jiruuf ta'ee ka Yamanii ta'ee akka wal quba qabaataniitiin waan kana furmaanni itti godhamu kan asii himbo Amir kan jedhamu Samar moo Amir kan jedhamu inni leen wajjin ture kana godhaa ture jechuu waldeen ittisa godaansa seeran alaa kaleessa roorrifamaa ture akka malee roorrifamaa ture haga ajjeecha akka biyya jirullee ta'e kan naannoo hundarraa jiru akkuma Obsaa Yuusuf jedhe kana Obsaa Yuusuf haga bira dabranii asiin haala kam akka itti mijjeessinu nu gaafachuu gahan jechuu ummanni maafayaan kun wanni isaan hin raawwanne hin jiru maafayaan ammallee gama kanaaw gaara kanatti ibidda haga mooratti dhufanii marsanii wanni adda addaa mooratti tarkaanfii fudhatamee jira san hin himannu namni waan akkasii himatu obboleeyyan gurbaa kanaa nama sadi takka amma dura waan taateeti biyya galte takka immoo keema dhiisanii takka fuudhanii namuma tokkotuun shamarran sadi san waa godhe waan tokko hin jennu kadhannee kadhachiifnee nama san anuu 86 biraa qaba maallaqa kiyya san fudhadhu ilmaan namaa gadhiisi jeetiin kadhadhe ni dide waldaan godaansa seeran alaa gaafa labsii baase baaneeti nama san rukkaaba san guututti uggurre nama fuulan beennu maqaan beennu ibidda walii garagalchuun dhufe gaafa lubbuun dhufte warri bakka biraa keessan beekanii dhufanii nu harka nama san damaanaa ta'anii baasanii warri damaanaa ta'es walumaan gaaraa bade gaaraa nu ooftan jee warri dhiibbaan nu godhee maqaa nu balleessu warruma gaafsaniiti wanni biraan jiru warri shurrubbeen halee gurguraa nama muraa nama akkas godhaa jiru sun sanuma rukkaaba dalaguu anuu obsatti gaaf tokko himeen tura anuu dallaala ta'e nama lamaan biyyaa fidee dubbisi warra isaanii dubbisi jeetiin irratti hidhee beeka dhiirti waan gootuun hin dhoositu naan baafne namni sun ol dabarraan nagane waan ta'eef Oromoo waliin dalagaa hin qabnu diina waliin dalagaa qaba diina immoo dur waan goonu wal goona gaafa immoo irra aanne riskiin tiyya diinarraa Oromoon hidhatan qabu abbaan komatu abbaan dhiisusi hagasumaan siniin jaa inni itti adeebi'atu. Okay, Afrika cuma kaya kapti tenatu muri achilu thalanis. Thank you, mami. Akkasuma Muhammad Shurrubbeen kuni waan amma dubbate kana walda harratti dubbate walda ittisa godaansa seeran alaa kan namni kuma guyyaa san kan jiru nama 1,000 fi kara 500 irra ture guruppii kanarra ol baheetiin mallaqa kiyya kan qabu 80 sirraa qaba 80 kiyya dhiisi waan dabaati ilmaan obboleewwani erga taduraa hanga fardanii fi warra achi waraana isaanii Shurrubbeen ni beeka erganii isaanillee as deebi'anii isuma waliin ijoollee dhaananii hanga ijoolleen as baatee isuma kana hin beeynu jettu takka laal tumaa innaa daangaa warri deemellee bitamee mallaqaan achumatti ijoollee qabaati waldayatti fidaa jedhan intarvii godhanii achumatti hin beeynu namni kun waan gaarii nuu godhee jedhan achi gabbahanii waan inni godhe guutuu ijoolleen ifa godhan jechuu namni Shurrubbee dhugatti galatoomi ati Oromoodha waan umriin si haa dheeressu Oromoodha guyyaa takkallee naannummaa fi gandummaa si keessatti hin argine waan immootu amma TikTok irra deddeemtu kana nama ifaaje nama mootu Oromummaa deemu karaa maqaa isaa xureessaniin barbaaduun uumamuma kenna maaf jabaa kenna takkaa dinqisiifanneen beenu akka carraa ta'ee guyyaa san waldeen ittisa godaansa seeran alaa namni 1,500 warwaatanii dadhabnaan kararratti bahee karaa hidhee waan hin taanetu dalagama jira ilma Oromoo kan birmaan nuun jedha jechuun dhaabee akkasitti obboleewwan kiyyas kan bilisa baase jechuun isa takka jalaa miliifatanii fuudhanii mana fincaanitti hidhanii amma isinii erguu danda'a fotoo gurbaa kanaatii fi naannoo dhaloota isaatii fi waan obboleettiitti irratti yeroo san raawwatame fuudhee araba gurguratee arabni mana fincaanii keessa hidhee qaamni guutuun iita'ee wanta isin jettu viidiyoon kan mana fincaaniititti namni akka isii eegu namichi bira kaa'ee viidiyoo waraabe keessan naa erge qaamni guutuun iita'ee haga du'aa geesse jechuudha. Kanaafuu waldaa ittisa godaansa seeran alaa wanti inni godhe karaa namaatilleen taate karaa rabbiitilleen galanni isaanii guddaadha rabbi sinaa gargaaru Member gora kota thank you dua la tumi Afrika kapti berarti itu Allah udah sel kerja jero tak member tak kata katu kawan ini boleh kan ulfada okay
amma jalqabarraa yoo xiqqaate sa'aatii sadii ol haasaa kallattii goone jirra gabaasa dhageeffannee bu'aa bahii isaan keessa dabran dhageeffannee miidhaa ilmaan namaatti bakka sanarra gahu hunda isaa dhageeffannee qabxiin guddaa fi qabxiin guddaan uummanni sirriitti eeguu jiru yoo jiraate maa inni eeruu namoota kanaati. Obsaallee haa ta'u Maamud Shurrubbee caalaa isintuu waan kana wanna godhu jiran. Egaa horee tana dabalame immoo ilma namaa fayyadaa akka ture qaalii horee tanaa godhaa akka ture koreen waan inni godhe bakka inni nama fuudhee fi nama hanga inni fuudhe gabaasa kan agarti. Kana jechuun Hussein yakkarraa bilisa jechuudha miti. Sana akkasitti hubadhaa. Qabxii nama xiyyeeffannaa amma yoo wal hubanne jechuu fedheetti. Tokkoffaa godaansi seeraan alaa ifaajeen bu'aa bahiin dadhabbiin baasii fi miindaa tokko malee beekamtii fi galata uummata bal'aa kanaan malee godhaa turtan bu'aan keessan maal galmeessitan maal injifattan hangamta akka nama baraartan ka jedhu maammee gabaasuma amma kan seerqa jiru kan listii kana baastee sirriitti nu ibsite irra deebitee akka namni hundi dhageeffatu fi waraabbatuu fi xumura irratti immoo namoota amma qabxiin guddaan nuti barbaannu wanni uummanni guutuun dhaga'uu fedhu Maamud Shurrubbee yoo wal hubanne dallaalota biyya keessaa Adaamaa, Dirree Dhawaa, Finfinnee, Harar, Awwadaay, Arsii, Asallaa ta'anii nama akka gabraatti biyya bilisaa si geessina ni dalagata ni jijjiiramte jechuudhaan nama biyyarraa gara bahaa ergan waan toopik lammaffaa irratti warroota bahara galatti ilma namaa gudeedan ajjeesan solleessan guban maallaqa irraa buusan tuu toopik sadaffaan ammoo eega namni bahara cehee booda hattoota maafiyoota akka amma isinimtanii kana maqaa Hussein Maabaraatiinis haa ta'u Hussein Maabaraatiis haa ta'u jinni Maabaraa haa ta'u jarri sun nama meeqaa iddoon dhaloota isaanii eessaa suuraan isaanii akkamittiin eeruu argannee agandaa Oromoo guutuu goonee jara kana yakkamaa akka isaan ta'an labsina akkami saaxilla ka jedhu ragaa wajjin maqaa wajjin suuraa wajjin itti deebinee addaan baafan. Maammadiis yoo ta'e obsaas yoo ta'e horee godaansa seeraan alaa keessaa gabaasa waan isin hojjettan bu'aa bahii fi injifannoo isin fiddanii fi nama hanga isin baraartan tootaalii walii qabdee maammee akka madeessisa kanatti kan adeemsisuun barbaada. Isa kana immoo tartiibaan jalqaba irraa kaastee gaggabaabsitee mataarra naa dhooyita. Sagaleen keessanillee rekoordi akka ta'uu fi bu'aa bahii takka immoo firii milkii keessanillee uummanni akka baruun fedha itti naafuuf. Isa kana naa xumurii achi deebina qabxiin ammaan kaasa kanatti fayyaa ta'e. Naasi guddisee itti fuuf yoo dandeessa kaameeraa keebanii namni akkasii baruu fi. Dabbaar bakka reefuu nama dubartiin. Maamad Adam nu dhaga'u jirtaame? Mana dhaga'amaami. Yaa itti fuuf. Gidduutti ni qaqqaba.